كيوان موجي قبوادا قاري اتسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا رفتنا نور ويلكم التويلكم بغنا غان رفتن نورو إهادا نارو سننجل سلام تاكي يتانسونا كايو فابون دغتنا ربنا ما قاد أباتين أباتي أنا اللي سن اللي ملكاو ربنا هاقود ربين غرتني نما حقا هذا أباتين أباتين ملكيسا نما قاد أباتين أباتين ملكاو أنا اللي سن اللي خالق السماوات والأرض نهاقود لهذا شرقتون دغتنا إن شاء الله حقا يو فابوت التانسودان ummata Filisxeemii akkuma duraan du'aa gootan du'aa inti jabaadha ammallee duuti irraan dhaabbannee addas gaazexessaa jabaa tokko dhabdee rabbiin shahiidummaa isaa kennu jechaa inshaallah akkasuma gartanii ka nagaa uf duraatiifis rabbiin akka isaanii tumsuu fi isaan qofaa miti rakkataa hedduutu biyya addunyaa kana keessa jira hunda isaaniiti yoo rabbiin akka isaanii tumsuu inshaallah du'aa hin dagatina. Kaani gara haala yerootti seenna inshaallah haala yeroodha waa'ee shanee faannoo fi haga Ijiptii Eertiraa kanneen gaggabaabsinee waliin laallaa rabbi taate inshaallah dhiyaadhaa ishee godha. Gaarii qalee bareedduu ilmaan Oromoodha akka mata dureetti wanni laallu inshaallah eega odeessa jiru gaggabaabduu isinii kenne warra addas ololaa mootummaa kanarratti oofan diinota gartee biyya kanaa kan ololaan addallee faannoodhaa fi TPLF akkasuma Shaabiyaadhaaf sagalee ta'uuf sa'a 24 iyyan Oromoo ta'anii isaaniif illee dhaamsa qabna kana qofaa miti kaadiree ganda keessaa ummata keenya saamaa jirtu keessaayyuu maqaa ummata keenyaa haala roondii haalulee adda addaatiin sa'a 24 dararaa jiran saaman maqaa kanaan akkasuma gartee haala adda addaatiin halkanii mana namootaa dhaqanii tumanii noomanaa fuudhanii saamuu wannoonni adda addaa biyya keessa deemaa jira kanneenis gaggabaabsinee waliin laalla inshaallah biiznillaahi ta'ala. Gaarii qalee bareedduu ilmaan Oromoo bakka irraa eegallu karaa mootummaa Ijiptii irraa eegalla jechuudha. Mootummaan Ijiptii guyyaadhaatis sadhas mootummaa Itoophiyaatiif dhaamsa dabarse qaba. Inni illee mootummaan Ijiptii guyyaa hadhaa Kaayiroo keessatti jechuudha. Kaayiroo Water Week jedhanii Kaayiroo keessatti jechuudha. Torbaan bishaanii kan jedhuuni Abdul Fattah Siisiin dhaamsa dabarse qaba. Itoophiyaadhaaf jechuudha. Itoophiyaan biyya itti gaafatamni isitti hin dhageenye kanaaf bishaan Abbayyaadhaa kan hidhame kana yookaan ammoo gartee ka seera Itoophiyaan cabsitee deemaa jirtu kana cadhifnee laalluu gara ta'e hundaanuu gartee kana gubbattan mallee hundi keenya afaan qabannee taa'u osoo laallee waan silaa barbaachisu godhuudhaaf qophii qabna kan jedhu dhaamsa gabaabdumatti waa'ee bishaan Abbayyaa irratti akka tankaarfii fudhachuuf deemanii fi ammas qophii biraa qabu dabarsee jechuudha. Wanni inni kanarraa dhaadatuuf wanni fakkaattu Tiraamp pireezidantiin Ameerikaadhaa garasitti imalanii walgahiitu boru qabaa achi deemaa jira. Kanaan wal qabatee waan hedduu inni mataa dhaabaa jirutu jira jechuudha. Haa ta'u Abdul Fattah Siisiin akkuma dhaadatetti wanni inni fidullee jiru wanni godhuu danda'u takka illee jiru jechuudha. Wanni kana mara fidaniif innis achi yaa'ii kaasee Shaabiyaanis gamanaa yaa'ii kaastee asiillee TPLF fi faannoo shaniinis yaa'ii kaasanii biyyattii tana akkuma quba qabdaniif argaa jirtanitti karaa naannoo warri Somaaleellee gartanii Liyyuu Haayiliin karaa argee kanaan tuttuqqii jirti. Wanni kun hundi qindoomina gartee biyya teenya tana raasuudhaaf ammoo mootummaa kana biraatiin dadhaban karaa kanaan dhufanii waa godhuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Kaaniin wal qabatee ammoo wanni hamilee isaanii guutuu cabse waan lama guyyaadhaatti jira jechuudha. Waan diinota keessaatiif alaallee hamilee cabse raayyaa gootichi raayyaa ittisa biyyaa naannoo TPLF guututti bakka isaan jiranitti qubee keessa yookaan ammoo marsuudhaan bakkoota barbaachisu guutuu qabatee jira jechuudha. Kun kan godhameef shirri dalagamu kun tokkollee akka bakka hin geennee fi rakkoo yoo waan dhufu taate bakkoota silaa barbaachistuuf yookaan ammoo furaa ta'an to'achuudhaaf kun dalagame jechuudha. Maaliif shirri guddaan xaxamaa jira karaa TPLF fi faannoo shanii olii hidhatanii jechuudha. Isa kana fashalsuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa gootichi raayyaa ittisa biyyaa waan silaa barbaachisu guutuu xumuree jira jechuudha. Maaliif warri gara Eertiraa yoo lolii ta'u taate Eertiraan taphaa yeroo gabaabduuti. Maaliif teekinooloojiidhaan kan Eertiraa lubbuu namaa yookaan ammoo akka kaleessaa gaara qabatanii akkuma abbichuun jedhan lolli gaaraa gaaratti yookaan ammoo lafa waliin godhamu jiru jechuudha. Teekinooloojii ammoo gabaabdumatti mootummaa Itoophiyaa karaa kanaan Ijiptillee dhuftu qophiin guutuun xumuramee jira jechuudha. Ufumaa ifaajji malee Ijiptillee badiif salphinda sii kan irraa maa'ii yoo taate harka ofii luqqifattu taate malee mootummaa Itoophiyaa walumaa galatti suu 35 gaafa hidhatte gabaan guutuun addaan galte biyyi kamuu Itoophiyaa akka maqaa dha'uu hin dandeenye Itoophiyaan dhibbatti mirkaneessite jechuudha. 100% duraanuu meeshaa gayaa teekinooloojii gayaa hidhattee jirti diroonii ofii oomishti rasaasa ofii oomishti taankilee fi meeshaa guddaa ofii oomishaa jirti jechuudha. Irrina rasaasaa yookaan ammoo meeshaaleen qabdu adda Itoophiyaan nama hin kadhattu. Na gurguraa rasaasni irraa hir'atee hin jettu jechuudha. Humna qilleensaati murteessaadha. Eertiraas ta'ee yoo kagartee shanaafattee dhuftu taate Ijiptillee
Suu 35 rabbii gaditti teknoolojii addunyaa keessatti biyyoonni gurguddatan barbaadaa jiran. Fakkeenyaaf Iraan gara Raashaa imaluudhaan eega lola Israa'elii wal gooteen duubatti Suu 35 hidhachuudhaaf waan hunda gartee tattaaffii godhaa turte jechuudha. Itoophiyaan garuu saniin duratti bara 2022tti Suu 35 hidhachuudhaaf mootummaa Raashaatiin walii galanii yeroo ammoo hidhattee qilleensa ofiillee kabachiistee Afrikaa keessatti nam tokkollee akka as garagalee siin laalle gootee jirti jechuudha. Kanaaf warri ifaaju gara fedhe ifaajee keessaa ifaajee alaa ifaajee gartee awwaara bubbeen fuute taati namni ammaachi Itoophiyaa tokko jechuudha. Inshaallah rabbii warra safuu mitii warra haqaan dhaabbatee milkaa'u rabbi nu haa godhu malee waan gara teknoolojii waraanaatiin waan silaa qophii jirtuutiin Itoophiyaan ammaa achi akka kaleessa namni itti taphachuu lubbuu ilma namaa lafatti gannaquun hafee jira jechuudha. Bakki jajjabduun wareegama nama kafalchiistuu lola biyya keessatti warroota shanee faannoo akkasuma TPLF godhamutti wareegamni lubbuu namaatti baa malee ammaachi waraanni biyyarraa biyyatti godhamu teknoolojiin akkuma lola Israa'elii fi Iraan sanii jechuudha. Mucaa ministeeraa fixanii jiranii maaliif lola ammaachi teknoolojiidha. Xiyyaaraa fi misaa'ila rookettootaa fi akkasuma dirooniidhaan jechuudha. Irra guddoon diroonii fi misaa'ilaa fi maalidha? Xiyyaaraa jechuudha. Miigilee jechuudha. Akkasuma gartanii warri suu jedhan kun warra suu jechuun afaan keenya saree nama ari'anii Suu 35 kun kaa xiyyaarota amma jiru irraa oliite jechuudha. Ka Itoophiyaa irraa fi qaama Itoophiyaan bitaa jirtu Chaayinaa irraa J10 yookaan ammoo J10 kajan jechuudha. Gaafa lola Paakistaanii fi lola Indiyaadhaa xiyyaarolee addunyaan Awurooppaan fani qabni jettutti salphisesan jechuudha. Xiyyaarri sun J10 jedhama. Inni kun gaafa harka gahe Itoophiyaa walumaa galatti biyyi fedhe jechuudha. Biyyi fedhe addunyaarra biyyummaan fedhe karaa humna qilleensaatiin nagaatti baay'ee jedhanii jechuudha. Maaliif xiyyaaronni kunniin xiyyaarota yeroo ammatti addunyaa keessaa yookaan Ameerikaan fa'aa teknoolojii guddaa qabanii biyyoonni akkasii fa'aa kan gartee biyyoonni akka Ameerikaa meeshaa ofiin garsiistu meeshaa isiin qabdu gaafa isiin balaa nama buuste argan malee arganii akkasii fa'aa dhustee qabaatte malee wanni achirraa hafe kan yeroo ammatti qilleensa addunyaa kanaa koontiroolee harkaa qabu J10 yookaan ammoo J10 jedhan jechuudha Chaayinaadha. Xiyyaarolee Faransaay fa'aa kan silaa addunyaan ni qabdi kan Awurooppaa guutuu isaatu kan Indiyaan bitattee ittiin boonaa turte samiirraa harcaasee Indiyaan ganama takkaan gara manaa galtee harkennattu gooyisee jechuudha. Kanaaf warri gartee keessaaf alaallee horiitan abdii muradhaa garaa keessa muradhaa kun shaneeffaannoodhaa mardoo qabnaaf. Mardoon shaneeffaannoodhaa TPLF abbaa warraa keessan lammataa raayyaan ittisa biyyaa naannolee isaanii bakkoota silaa shakkiin jirtuuf sossoo jedhan guutuu isaatu godheet balbala itti cufee taa'ee maal barbaadan jechaa jiran. Akka raayyaan ittisa biyyaa waan san dalageen karaa nagayaatiin waan hundaa fixannaan Tigraay irraa karaa mootummaa federaalaa dhufte jechuudha. Lubbuun dhuftu kutimaan dhufti jechuudha. Gariin namaadhas morma dheeressee mootummaa Itoophiyaadhaa karaa lolaatiin paartiin siyaasaa biyya keessaa walii galanii buusan yookaan ammoo rakkoon galtee lolas seena mootummaan kun jahila fadhiitaa jiran. Waan jedhan dhageettanii waan isinii abbichuun waan jedhachinuu beennaa jedhe. Karaa nagayaatiinis yookaan qalamaanillee kilaashiinillee. Hagammaa kilaashiitti hin luqqifanne. Karaa nagaatiinis hin gaafachuuf jira leencicha Oromoodha. Gaafa abbichuun kilaash luqqisee reenjarii isaa uffate ni beekanamuu gartee albaatii jissaa karaa irraa godhaa jechuudha. Ni beekanamu. Shaneelleen ni beetti, faannoolleen ni beetti, TPLFillee ni beetti, Shaabiyaallee ni beetti jechuudha. Even Ijiptillee. Maaliif nama kanaa waan hin galintu jira. Warra beektaa durrii ammoo ni gaddeemtee ganda keessaa kijibduuf alaa keessaa kijibdu. Murteessaan biyya takka liidara yookaan ammoo hoggana biyya saniiti. Hogganni biyya sanii muuxannoo gayaa yoo qabaate biyya san keessatti yoo hubannoota qabaate wanni hundinuu kan meeshaa gayaa fi teknoolojii harkaa qabu dhiisii waan barbaade dalaguu danda'a. Maaliif jedha? Waraanni isa kijibuu hin danda'u, bulchiinsa kijibuu hin danda'u, istiraateejii waraanaa guutuu namni beeku wanni hundinuu isaaf iiziidha. Mangistuu Hayilemaariyaam kan gurgurate jeneraaloota isaati. Mangistuu Hayilemaariyaam kan gurgurate fakkeenyaaf isinii kaasaa jeneraaloota isaati. Waraana akka gaariitti ijaaree qopheessee loojistikii waan hundaan duubaa inni erguu fi jeneraalonni halkan dubartii waliin bultee bitamtee ganama kaatee waraanaan qawwee hiikaatee haadhaa lolas seennaa boru jetteeni yeroo isaan qawwee hiikkatan Shaabiyaa fi TPLF itti fidanii waraana lafa fixaa turan. You know that? Wayyaaneen gaafa duraa dhuftu san waraana loltuu jajjabdu. Eega gara biyyaa dhuftee as dhufte hannas seente. Waldi sii cabsee abbaan irraa lindhaan ganamu takkatti ijoolleen Oromoodhaatti ol yaatee ariitee 4 kiiloo yaasteef
Mallas Zeenaawiitti kokorsaa ture. Jarri akka biyya teenna dhufte midhaan keenna bareedaa, dhadhaa keenna, damma keenna, aanan keenna, dubartii teenna tana agarte kana jala kutte jarri. Kana jala kutte jechuudha. Gaafa mallas du'e koodiillee fudhatee irraa du'e beekumsallee waan hundaa fudhatee biraa kutte namtichi. Dhamaatee diidatti hafte. Mammagaallaan Oromoo keessaa ol yaatee kakkabaltee asii ariite jechuudha. Maqalee galtee gaafa jarri rifattee as gara galtee lolaaf dhuftu dubbiin addaan galte leencichi Oromoodhaa ka gaara hunda beekuu fi ka gola isaaniitiif gola Itoophiyaa guutuu beekutu Araakkiiloo seene jechuudha. Tooftaa jaraa akkaataa jarri itti deemu dandeettii jaraa ka beeku. Ari'ee guutuu isiitu haxaa'ee daara galche. Nama tikaati, nama waraanaati, nama siyaasaati. Sini galee dachiisaa irratti afaan isaanii afaan Oromootiif Amaariffa bira irratti Tigirfa beeku. Tigraay keessaa fi Shaabiyaa keessaa eenyu jira jabinni laafinni isaanii maali? Duraan guutuu qulqulleeffatee baratee harkaa qaba. Nama akkanaa kana wajjin durriyyeen gola hundaa yaatee bara waan garaas hin nyaatu. Nama akkanaa kana durriyyeen hundi golaa yaatee Awurooppaa fi Ameerikaa keessa olii gad deemaati nama kanaan dorgomuu deemti. Ka osoo guyyaa takka gaashanaan daftaan fakkeenyaa lolli jiru isiniif meetu. Yoo ati Tigraay gaafatte akkam jira gaara akkamtu keessa istiraatiijii akkamitti waa takka hin beekne digrii takka qabattee yuunivarsiitii ifaa seentee dhuftee biyya bulchina yookaan ammoo akkana goonattee qeequu deemte. Wanni Itoophiyaan amma akkasii bulchanii miti wanni nama kennaan galii. Amma Itoophiyaan namni bulchu yeroo kana keessatti nama dandeettii qabu lola irraallee siyaasaa irraallee hawaasotii biyya kana keessa sabaa sablammoota guutuu isaa nama beeku qofatu bulchuu danda'a. Warri digrii qabu barate kutaa laakka'ee suufa qaggodhee karabaata kokkee cuqqaalatee barcumaa marura taa'ee bulchuu danda'u yeroo biyyi seetal taatee wanni hundi xumuramee qoshashaa kana biyyaa qulqulleessanii itti kennan malee har'a warri akkanumaa warri akka Jawaarii warri akka Gadduu warri akka Iskindir Naggaa warri gartee akka Naahima maqaa isaa Kiristaan Taaddalee fa'aa fi maaliin kunniin Araakkiiloo keessa teettee paarlaamaa keessa teettee barcumaa uwwisoo taate malee halkan takka laga takka buutee waa godhuu hin dandeettu jechuudha. Rakkoon namni keenya qabu kana bara. Kuni yeroo amma gartee ati qoshashaa fi hattuu fi leebaa jettaniin leebaa fi durriyyee fi osakaaf hattaa magaalaan biyyayyuu ajaa namni ajeesse keessaa qulqulleessitu hattuu biyya keessaa qulqulleessitu sariinii fi buchullaa fi jeedalaa fi jaldeessaa fi ollaa biyyannoo as duute kana qulqulleessitee baastee daangaa kabachiistee heera ajaayaa Itoophiyaan ittiin ajoofte kan alaabaa irraa eegalii guutuu isaa jijjiirteeti warra gartee qalama qofaan waa dalaguu danda'u kennita gaafka warra sammuu gartee taa'eetumaan waan birate qofu jittiiku gaafni ati nama biratee kutaa laakka'ee ka qonnaa waa'ee qonnaa irra ramaddee ka gartee barsiisaa maal jettee ati ramaddu har'a nama dandeettii barsiisaa illee kabalee qajeelchuu danda'u doktora illee qajeelchuu danda'u waraana illee qajeelchuu danda'u hawaasa illee hunda isaatu keessa seenee gartee isa kanatu biyya bulchuu danda'a. Kanaaf wanni bakka takka bu'uu dadhaban amma gariin namaa hawaasni keenya warri nu caqastan kunniin wamooyii fiigee dhufee namni cabsee Itoophiyaa akkasitti illaa diigu sana. Bar warri alayyaa'e jawwee qabadhu baqqee qabadhu lammaa magarsaa qabadhu hattuu as keessartuuf keessaa Yurooppii, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, even Afrikaa tana balballi isaan dhadheen hin jirtu. Maaliif? Mootummaa kana diiguudhaaf, maqaa balleessuudhaaf akkana goona, dahaaba qabna, maalii qabna, isintu baafata, isin kennine akka feetan gootan namtichuma kan nurraa buqqisaa. Bakki isaan hin seenin hin jiru. Uummanni adiin ni beeka. Silaa qaata Jawaariin fa'aa qabatanii dhufan. Jawwee oo si kenna akkas nu goota saayin godhee dhadhanii mallatteessanii qaata dhufanii silaa Itoophiyaa diigan. Biyyoonni guddatan warri gartee biyya ofii ijaaruu guddisuu barbaadan qabeenya biyya kanaa keessaa saamuu barbaadan. Garuu yoo ilaalani nama insa tika intelligence kan addunyaan biyyoonni guddatan kunniin ittiin gartee of ijaaran bar tokkoffaan isaa biyya takkaan murteessan nama mataa isaati waan kana kalqee fi Ameerikaa fa'aa biratti beekameef dandeettiin isaa namni kun sadarkaa san gahe nama teeknoolojii nama IT'dhaan artificial intelligence jedhan kanaani tooppii ta'ee beekameef isa kana akka itti dalagu ilmaan Itoophiyaa ka waan kana irratti dalagan ufii mataa ufiiti kan adeemu saatalaayitii mataa ufii qabu hadha waan hundaan reedii ta'ee dhufe addunyaan xulluqettee akka lee utaaltee keessa buutee waa godhuu hin dandeettu akka tiisisaa bishaan danfaa keessa bu'ee taatee yoo dhufte salphattee deebiti waan biraallee osoo hin taane hanna jaraa argee namni kun teeknooloojii harkaa qaba biyya akkana dalagaarti jedheeti maqaa balleessaa jechuudha. Sodaa humna inni nurra qabaa waa godhaaf miti qofaadha. Yoo ati qarooma qabaattee beekumsa ati qabaatte qawweenii miti kadhooftuun garte. Heera addunyaan mallatteessitee jira. Yoo ati beekumsa qabaatte daangaa sitti hin dabru namni.